hunduma keessaniif biyya alaa biyya keessa kan jirtan miidiyaa kan hordofaa kan jirtan nagaan isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Waaqayyo inni carraa namaaf kennu ulfina haa fudhatu. Har'as Waaqayyo warra jiraatan nu godhee carraa kana nuuf kennee jira. Sagalee isaa yerootti waliin dhageenya. Yeroo itti Waaqayyoon kan waliif kadhannu hin qabaannaa. Waaqayyo ulfina haa fudhatu. Warri Waaqayyo sagantaa kanatti dhimma hin ba'a hin dubbataa nama hin hiika jettanii itti amantanii argitanii beektan. Akkasirraa Waaqayyo nama qaqqabutu nama qaqqabu nama fayyisu warri argitanii beektan. Obbolooti keessanis akka dhagaanii fayyaniif akka dhagaanii Waaqayyo isaan jajjabeessuuf hundumti keessan isaaniif qooduu hin dagatiinaa, sheer gochuu fi hin dagatiinaa. Kallattii danda'amu hundumatti wangeelli haa lallabamu, walumaan lallabnaa. Gooftaan koo Yesuus Kiristoos baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ulfaadhaa. Yeroo itti sagalee kana dhageessan hundumatti birmaduu baa hidhaan keessan haa hiikamuu. Hafuuratti foonitti fayyaan isiniin jedha. Baay'ee isin jaaladhaa. Ulfaadhaa. Amma kallattii dhumaan faarfannaa tokko isin affeereen gara sagalee Waaqayyotti darbinaa waliif kadhannaa. Waaqayyo ulfina haa fudhatu. Amantiin ta'a. Faarfannaan hidhaa hiikaa. Faarfannaa kana keessaa Waaqayyo hojii hin hojjeta. Waaqayyo ulfina haa fudhatu. Hafuura keessan kennaati. Waaqayyoodhaan natti dubbadhu, na gargaari, na fayyisi, na ijaari, nama haaraa na godhi, karaa natti agarsiisi jedhaaniiti laphee keessanitti Waaqayyoodhaan kadhachaa tura. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Ulfaadhaa. Faarfannicha isin affeera. Dhukkuba cubbutti na hiiktee Waaqa koo fayyiraa manni koo. Dhukkuba cubbutti na hiiktee Waaqa koo fayyiraa manni koo. Dhukkuba cubbutti na hiiktee Waaqa koo fayyiraa manni koo. Dhukkuba cubbutti na hiiktee Waaqa koo fayyiraa manni koo. Anfayyera karagee bilisa bayyera. Anfayyera karagee arargeera. Anfayyera karagee bilisa. Tokko filmalee dhiigni kee na fuudhee. Dheekkamsiif salphinni akkanaa dhuguma asiif malaaree. Baakoo hunda fiirra keessee ol baatee Golgotaa. Dhiigni kee inni dhangalaa'ee na godhee jiraata. Anfayyera karagee bilisa bayyera. Anfayyera karagee arargeera. Anfayyera karagee bilisa bayyera.
dhugumaan kan duute ofii kee aarsaa taate akka hoolaa gorramuuf dhiyaatu hundumaa obsite ana oolchuudhaaf kan dirmaa'e reebamee dhagni kee maal arjaaf garramii waaqni akka kee na oolfattee mucaa kee an fayyera karaa kee bilisaa baheera an fayyera karaa kee argateera an fayyera karaa kee bilisaa baheera an fayyera karaa kee jireenya argateera. Edamana soko parata kajika prodi paraste kamana biato. Hallelujah. Jalala ora biama soto dolo badia. Rala borata na mo Tole fariko tole fariko tole Jesus kun adonani fayyinni koof kale duba jalanaafle tole fariko tole fariko tole Jesus kun adonani fayyinni koof kale duba jalanaafle Wanatin aftate mana kofol kese Baliko furetu ituna bosse Lamfufa inako mafansim farzure Asiya frengo simfarsandatre Wanatin aftate mana kofol kese Baliko furetu ituna bosse Lamfufa inako mafansim farzure Asiya frengo simfarsandatre Wow, hallelujah. Dhukkuba cubbuutti kan nu hiike. Du'a bara baraatti kan nu hiike. Iddoo badisaatti kan nu waame ilmi Waaqayyo bara baraan kan ulfaate haa ta'u. Obboloota koo Yesuus Kiristoos du'a isa bara baraan nu hiduudhaaf jenne gidduu galeetu gara fayyinaatti nu waame, gara ifaatti nu waame, gara boqonnaatti nu waame, gara badisaatti miti gara jireenya bara baraatti nu waame Yesuus. Hallelujah. Bara baraan jiraadhaa hireetu. Nu fayyisuudhaaf jecha Waaqarraa gadi bu'eedha. Ulfina isaa guddummaa isaa waan tokkotti yoo ta'u hin lakkaa'ini. Ilmi Waaqayyo anaaf sin fayyisuudhaaf Waaqarraa gadi bu'e. Haalelluuyaa. Nuyi fayyineerra. Bara baraan fayyineerra. Warri isatti amanan fayyina akka qabaataniin malee akka badaniin miteedha dubbiin sagalee Waaqayyo. Nu balleessuuf si balleessuun miti obboloota koo. Waaqayyo akka nuyi bara baraan jiraannuudhaaf nu waame. Haleluuyaa. Ibsaa inni kan Waaqayyo nurratti hin dhaamu halkaniif guyyaa keessatti hin ibsaa. Inni warra du'a jiran jala jiraniif hin ibsaa. Inni dukkana keessatti hin ibsaa.
inni labaati abdii kutatetti siif hin ibsa labati badiisa waamtutti hin ibsa labaati abdii kutatte labati dadhabdee jirtutti inni siif hin ibsa inni ibsa isa barabaraadha inni isa jireenya barabaraa kennudha inni isa du'aa ari'atudha maqaan isaa barabaraan kan ulfaate haa ta'u karaa isaa nu ife warri karaa isaa isinii ife deebi'ee isinitti akka hin dukkanoofneefi inni ifa barabaraadha haleluuyaa ansa barabaran kan ulfaate haa ta'u maataa sokoproota ki amaraade hundumti keessa waaqayyoodhaan galateeffadhaa haleluuyaa 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 ammayyuu gadda keessa kan jirtan dadhabisa keessa kan jirtan abdii kutannaa keessa kan jirtan isinittan himaa ilmi waaqayyo si fayyisuudhaaf ilmi waaqayyo si oolchuudhaaf waaqarraa bu'eera haleluuyaa buusaa duwwaa miti siif jecha gatii kaffaleera siif jecha fannifameera siif jecha du'eera siif jecha dhukkuba cubbuutti si fayyisuudhaaf dukkana barabaraa keessa gara ifaatti si waamuudhaaf ilmi waaqayyo waaqarraa gadi bu'eera haleluuyaa abdiin kutatiina ammayyuu abdiin kutatiina gooftichatti abdiin kutatiina abdiin hin kutatamu inni siif hin ibsaa inni si gargaara haleluuyaa inni ifa kee isa barabaraadha ammayyuu salphattu inni gidduu sii galuu hin danda'a haleluuyaa waaqayyo barabaraan kan ulfaate haa ta'u lapheen kee haa banamu sammuun kee haa banamu dhageettiin kee dubbii isaatiif amma yeroo kana kan baname haa ta'u sagaleen waaqayyoo foon keetiif fayyina lafee keetiif sabina jedhamee barreeffamee jira maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos yeroo sagalee kana dhageessan nagaan keessan haa deebi'u bojuun keessan haa deebi'u dukkanni keessan haa ifu hidhaan keessan haa hiikamu amma waan haaraa ofirratti argaa amma lafa kuftanii dammaqaa kaa maqaa Yesuus Kiristoos humna sagalee kana ameen afuurri qulqulluun ammuma gara namoota dhufuu gara namoota mana isaanii dhaquu qaba dhufee siif ibsa dhufee si jajjabeessa dhufee si kaasuu hin danda'a inni maataa sokoproota ki abarado haleluuyaa sagalee waaqayyoo keessaan kutaa tokko isiniif dubbisa wangeela Luqaas boqonnaa 7 lakkoofsa 11 kaati dubbifadhaa isinii 12 hanga 13 dubbisaan ergasii Yesuus gara mandara Naayim jedhamu dhaqee bartoonni isaa fi namoonni danuun isa wajjin dhaqan ni balbala killaa mandarichaatti yommuu dhiyaate kunoo namoonni reenfa baatanii itti dhufannaan inni namoonni reenfa baatanii itti dhufnaan inni du'ee immoo haadha hiyyeessaa tokkoof ilma tokkicha ture namoonni baay'eenis mandaricha keessaa haadha hiyyeessaa wajjin duukaa hin bu'anii turanii gooftaan yommuu ishee argee oo'ee fi hin booyin ittiin jedhe gooftaan yommuu ishee argee tiiqee hin booyin ittiin jedhe kutaa kana keessatti mandara Naayim yookiin immoo mandara haadha hiyyeessaan turte sana duukaa mucaan haadha hiyyeessaa isheen qabdu sun waan jalaa du'eef namoonni hedduun duukaa bu'anii deemuudha kan nama dhibu keessaa oolchuu dhaqu otoo hin taaneeti awwaaluu dhaqu mandaricha keessaa kan isaan faana deeman awwaaluu dhaqu warri boolla qotanis darbaniiru warri reenfa baatanis jiru namoonni ishee duukaa egaa awwaaluudhaaf deemu malee ishee gargaaruudhaaf namni deemu tokko iyyuu hin jiru yeroo baay'ee isaa namni waan danda'u nama gargaara malee waan hin dandeenye nama hin gargaaru amma dubartii kana otoo mucaan sun waan tokko yookiin dhukkubsate ta'e yookiin dadhabe ta'e waan tokko ta'e gargaaruu danda'u duukaa bu'anii waan tokko hamma gargaaruu danda'u garuu kana gargaaruu hin danda'an wanti isaan gargaaran tokko awwaaluu duwwaa gargaaruu danda'u malee fayyisuu gargaaruu hin danda'an
ergaan si qaba kan namni sin gargaarre kan si gargaaru ilma Waaqayyo duwwaa. Namni waan danda'u keessaa yoo waan muraasa si gargaaruu danda'a. Waan danda'u keessa, waan gochuu danda'u keessaa waan muraasadha kan namni nama gargaaru. Waan hundumaatti kan nama gargaaru garuu ilma Waaqayyooti. Egaa duukaa bu'anii otoo isaan deemaa jiranii boo'aa deemu. Keessumaa kan garaan ishii jajjabaachuu dide kan gaddaan miidhamaa jirtu haadha hiyyeessatti kanadha. Maaliif yoo jettan isheedhaaf mucaa tokkitti waan ta'eef. Isheedhaaf kan isheen qabdu kana duwwaa waan ta'eef kan isheen abdattus kan isheen eeggattus kan isheen waa'ee ilala waa'ee abbaa manaa ishiin dubbatu akka irra jiru hin dubbatu garuu mucaa haadha hiyyeessaa sanaaf yookiin immoo dubartii kana mucaa tokkicha duwwaa akka ta'e duwwaa haasaa macaafni qulqulluun kun. Abdiishis kan isheen eeggattus kan isheen borna gargaara ittiin jettus dubartiin kun mucaa kana tokkichadha. Egaa maaltu jira? Fuudhanii baaniiru mana iddoo awwaalaa dhaquu fi mana baaniiru iddoo awwaalaa fi mana sasaan baan gidduutti ilmi Waaqayyoo iddoo isaan reenfa baatanii deemanii mandara Naa'imitti itti bahee jira. Itti dhufee Waaqayyo siif haa dhufu malee lafati gaddaa jirtutti, lafati dadhabdee jirtutti, lafati abdii kutattee jirtutti, lafati gatamtee jirtutti Waaqayyo siif haa dhufu malee mayyuu. Yeroo hundumaa lafa dhibbinaatti kan namaa dhufu kan namaa qaqqabu ilma Waaqayyo duraa. Isa duwwaatu namaa qaqqaba. Iddoo namatti tolu iddoo sargitti yoo haammattan, iddoo isinitti tolutti yoo haammattan nama hedduu argachuu dandeessu. Gaafa rakkinaa, gaafa dhiphinaa, gaafa dukkanaa garuu namni siniif hin argamu obboloo tokko. Kan namaa argamu garuu fira sirrii, abbaa sirrii kan nama hin daganne, kan sirraa hin gorre, kan sin galle ilma Waaqayyoo qabda. Haleluuyaa. Dala soko toko soko prati kamarato soko prashialato. Ilma Waaqayyoo qabdaati. Ati obboleessa ko obboleetti ko ilma Waaqayyoo qabda. Itti baheen deemne. Awwaaluu deemu waan ta'eedhaaf yeroo itti bahutti Iyesuus Kiristoos dubartittii yeroo argetti oo'eefeedha. Gaddeefii jedha. Keessaa gaddee maaliif yoo jettani? Isheedhaan maaliif yoo jettan baay'ee garaan si cabee jira waan ta'eedhaaf Waaqayyo garaa beeka waan ta'eedhaaf warra kaan dubbisen jedhu macaafni qulqulluun warra kaaniif gaddeefiin jedhu haadha hiyyeessaa sanaaf garuu gaddeefi. Har'ayyuu nama miidhamaadhaaf, nama gaddaadhaaf, nama gatamaadhaaf Waaqayyo noo'aaf. Iyesuus hinoo'aaf. Hinoo'aaf har'ayyuu taanaan warra garaan isaanii cabeef, warra garaan isaanii miidhameef ammayyuu taanaan Iyesuus Kiristoos garaa oo'uu qabanuuf. Taanaa tokko soko baraati amaana. Garaa sirraanfatu hin qabu Yesuus. Garaa namatti jabaatu hin qabu Yesuus. Namni garaa sitti jabaatee si dhiisuu danda'a. Haalli ati keessa jirtu garaa akkasitti jabaachuu danda'a. Garuu Yesuus Kiristoos garaa akka namaayyuu garaan jabaatu. Akka jedhamiti faarfannaan akka namaa ta'e yoom garaa natti jabaate siif jira jedhee jaalalaan natti dhiyaate. Akka namaa ta'e yoom garaa natti jabaate siif jira jedheetu jaalalaan natti dhiyaate. እግዚአብሔር የፍቅር አምላክ ነው። በፍቅር ይቀርባል። ጋፈ ነመ ገርጋሩ ኛረ ጉረ ነመትን dhiyaatu gaafa namaaf dhaabbachuu barbaadu nyaara guura namatti dhiyaatu jaalalaan namatti dhiyaata inni. Maaliif yoo jettan mootummaa isaatu mootummaa jaalalaati. Abbaa keenya kanatti waaqa jaalalaati. Daatoo sokko pakkachi kamaratu. Maaloo qodaa fi dhufanii haa dhaga'an warri kaanis sagalee Waaqayyoo kanaa dhaga'an. Isaan booddee akkasittiin jedhe. Lafa kaa ittiin jedhe. Haleluuyaa. Lafa kaa ittiin jedhe. Isa du'ee ture san. Isa gatamuudhaaf deemu san. Isa awwaalamuudhaaf deemu san. Oh haleluuyaa. Waaqayyo gidduu siif gala. Haleluuyaa. Isa gatamuudhaaf amma bakka abdiitti kutatanii hati Yesuus abdiitti kutatee
namni si abditti kutatee jiru sanatti Yesuus lafa kaa'e. Taaddaa koosoo kobbaa jekkamaadha. Maal gochuuf yoo jettan fayyisuudhaaf kaa, gargaaruudhaaf kaa, kaasuudhaaf kaa, namatti dabaluudhaaf kaa, gaafa isaan lafa kaa'an laataa tokko malaba. Dhugaan siniin jedha. Jireenya nam tokko Waaqayyo hin hojjeta. Abdii nama tokko Waaqayyo hin kaasa. Du'a nam tokko Waaqayyo hin kaasa. Mul'ata du'e Waaqayyo hin kaasa. Abdii du'e Waaqayyo hin kaasa. Haleluuyaa. Abjuu du'e Waaqayyo hin kaasa. Diinagdee du'e Waaqayyo hin kaasa. Kaasuu danda'e. Maaltu beekaa? Ammayyuu taana Waaqayyo siif hin dhufa. Kan dubbataa jiru sagalee isaati waan ta'edha. Cal jedheen dubbatu Waaqayyo. Bara keessatti cal jedheen dubbatu waan gochuu barbaaduuf cal jedheen dubbatu Waaqayyo. Maajaa kasoko piroodaakii amaraatiya. Isa sitti dukkanaa'e sana gidduu deemaa Waaqayyo. Dhiphina kee sana gidduu deemaa Waaqayyo gooftaan dhufaa amma. Dhiphina keessaa si baasuudhaaf, gadda keessaa si baasuudhaaf, gadda si oolchuudhaaf, salphina si oolchuudhaaf Waaqayyo gidduu siif galuu hin danda'a. Waan ati iyyuu gidduu galuu hin danda'a. Eenyutu na oolcha wanta ati jettu keessa? Eenyutu na gargaara wanta jettu keessa? Waaqayyo gidduu sii galuu hin danda'a. Raataa sokko biraa ge'aba. Yeroo darbe tokko obboleettiin tokko naa bilbiltee kannaan jette. Jaama sagalee Waaqayyo lallabamaa jiru. An du'atti dhiyaadheen jira. Maatiin koos du'atti dhiyaatanii jiru. Dhibee hamaadhaan qabamne ani du'an eegaa jira jette. Asirraan garuu sagalee Waaqayyo hin sodaatinaa. Hin duutan gamoo jedhamee sagalee Waaqayyo lallabamu waan keenarraa ifee. Sirraayyuu haa ifu. Sirraayyuu haa ifu. Achitti kan nama qaqqabu. Kubummaatti kan nama qaqqabu. Iddoo namni nama hin qaqqabnetti kan nama qaqqabu isa waan ta'edha. Lafa kaa ittiin jedha. Gaafa isaan lafa kaan siinan jedhaa. Dargaggeessa nana siinan jedhaa. Kai ittiin jedhedha. Haleluuyaa. Siinan jedhaa. Ati duutee kan turte. Kai ittiin jedhe. Maataa sokko baadhaa. Gaafa inni harka qabu. Dargaggeettichis jedha macaafni qulqulluun achumaan inni du'ee ture sun ol jedhe. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin inni si jalaa du'e. Inni mee inni tabdiitti kudhatte maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ol siibaa jedhu. የሞቴ ነገራችሁ ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ የተነሳ ይሁን። amma ol siibaa jedhu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan ajaja. Inni jireenya kee keessaa du'e, inni mana kee keessaa du'e maqaa Yesuus Kiristoosiin ol siibaa jedhu. Sagaleen kun humna hojjetuuf keessaa qaba. Kaasuu hin danda'a, jijjiiruu hin danda'a. Haleluuyaa. Amma maqaa Yesuus Kiristoosiin ol siibaa jedhu. Wanta ofirraa dhabde, wanta mana kee keessaa dhabde, dura ati akkasin turre, dura ani akkasin turre kan itti jettu ofirraa kan itti dhabde kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin olaa jedhu. Gaafa Yesuus lama geessisee siinan jedha jedhu inni du'ee ture sun ol jedhe jedha. Haleluuyaa. Nan dubbadha sagalee kun arraba korra goolaadhaa ta'uudhaaf kiyyaa baabaa. Sagaleen kun arraba korra jira. Ammayyuu taanaan Waaqayyo gooftaan isa si jalaa du'e, sa mana kee jalaa du'e, mul'ata kee du'e kaasuu hin danda'a. Waaqayyo golgaa dukkanaa sirraa tarsaasee, danqaraa sirraa cabsee, jireenya kee irraa cabsee kaasuu hin danda'a. Ilmi Waaqayyo ammayyuu taanaa tokko sokko maraatiya. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ammayyuu inni du'e. Haleluuyaa. Inni du'a eegaa jirtu, mana kee irratti inni du'a eegaa jirtu hin duutu. Inni mimee du'a dhaggeeffataa jirtu waan kallattii garaa garaadhaan hin duutu jedha Waaqayyotu. Gidduu sii gala Waaqayyotu, gidduu gala. Humnatu gidduu galuu qaba ilmi Waaqayyo. Hin duutu, jireenyatti deebisa Waaqayyotu. Haleluuyaa. Nagari kaayimootiin, raayii kaayimootiin በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይነሳል። ሃሌሉያ። የሞቴ ነገራችሁ ነገር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይነሳል። ላታኮሶ ኮባቺ ካማራዶ ካማራ ሊዮቫ ኦልቸዴ ጀ ዋው ሃሌሉያ። አከመነ ዲዶላ ጀ ኦልቸዴ ጀ ሃሌሉያ። ኦልቸዴ ጀ መቃይላ ዋቀዩ ዋንቃሱ ቀባ አመዩታና ዘገሬዛቲን
إلى مجرنا سجلي زاير جيزان بيسه بولا دوادي سامباسي أنا دبين سجلي واقعيو أما سجلي واقعيو تدب تاجر تاجرين دبن وان كودو جرا هاليلويا وان كودو كود وان والجرو كودو جرا وان كوميتو الكا هاليلويا أبدي كوميتو كا هاليلويا ملاتا كوميتو كا تا كاسو كا بابا والجري kana juwamit wal jeres dubbachuu jalqabe jedha du'aa ka'eetu dubbachuu jalqabe jedha በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ dhimmi kee du'e hankeeyyuu dubbachuu jalqaba maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin isa du'ee duree dubbachuu jalqabeedha haasa'uu jalqabe bakka hawaasa gidduutti haasa'uuma jalqabe ani jira jechuu jalqabe waaqayyo tu nakaase jechuu jalqabe gaarummaa waaqayyo lallabuu jalqabe guddummaa waaqayyo ibsuu jalqabe namichi kun waaw haalleluuyaa akkam namatti tola gaafa inni du'e ka'u akkam namatti tola haalleluuyaa gidduu galee gaafa waaqayyo namaa kaasu akkam namatti tola taataa kosoo kobbaa kee amaaraa dhiyeekaa gaafa akkatti nama qaqqabu kan akkam namatti tola gaafa akka akkanatti nama biraan ga'u oolaa daadaa mala booda bala bara baba akkam namatti tola na oolchee boolla faanbanee na nyaachuuf ture attamii maafan maqaasaa hin jajadhure attamii maafan maqaasaa hin jajadhure na oolchee boolla faanbanee na nyaachuuf ture attamii maafan maqaasaa hin jajadhure attamii maafan maqaasaa hin jajadhure la 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 na oolchee boolla faanbanee na nyaachuuf ture attamii maafan maqaasaa hin jajadhure attamii maafan maqaasaa hin jajadhure haalleluuyaa akkati jajattu godha inni gaama dubbatu akkati jajattu akkati jajattu godha waaqayyotu si oolchee akkati jajattu gochuu danda'a ilmi waaqayyo hin baddu hin nyaatamtu dubbachuu jalqabe gaa namichi inni du'e dargaggeessichi inni du'e sun ni lammatao isa jalaa badee ture haadha isaatiif deebi'e jedha hin deebiseef dubbatee inni himnee ka'ee inni hin deebiseef jedha inni si jalaa bade wanti mana kee keessaa bade abjuun kee bade mul'anni kee bade maqaa Yesuus Kiristoosiin hadeemu ammayyuu hadeemu wanti si jalaa bade maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hadeemu waaw palata kosoko pakati kabarato hadeemu maqaa Yesuus Kiristoosiin gara mana keetti hadeemu gara jireenya keetti hadeemu gara bultoo keetti hadeemu maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin waaw akkam namatti tola akka jedhu isaa booddee hundumti namoota iddoo sana turanii hundumtuyyuu fajajaniidha macaafni qulqulluun fajajaniitu waan godhan wallaalaniitu raajii guddaatu nu gidduudha galeedhan raajii guddaatu nu gidduudha ka'eedhan waaqayyo gidduu galee seenaa geeddare har'as kan kee hojjechuu hin danda'a hankees jireenya kee hojjechuu danda'a ilmi waaqayyo haleluuyaa daanaa tokko pirootaa kee abaabaa babalaa sokopraa hin yaaddayin waaqayyo inni gidduu galee mucaa kana kaase hin kaasuu danda'a ammas gidduu galee inni seenaa namaa hojjetu ni jiruuf jireenya namaa hojjetu har'as humna qaba har'as aangoon kan saati har'as jireenyi kan saati haleluuyaa taalaadaa kosoko pirootaa kee abaraa leovaraa labaraa dekaa haleluuyaa ilmi waaqayyo jiraata waa waliif qodaame waliif qoda amman kadhanna waliif qoda
amma waaqayyotu namoota gidduu galee nama dhiphina keessa jiran namoota gadda keessa jiraniif namoota gara waan godhan wallaalaniif waaqayyotu karaa kenna. Waaqayyotu fuula isaanii ibsa. Yesus Kristos bara baraan gooftaadha. Rakkatoo koprootaa of eeka. Hin kadhanna amma isaatii kan. Deelaanaa noo dambakkee amaa baashii laaboota kootaa daassee qaba. Daddafaatii barreessa akkaanii asirraa maqaa keessan arguu fi maqaan keessan na jalaa badee jira. Leelaa boorraa kaapaat sokoppaa jikaparraa sokoproo nama kilaasiyaa baababa. Amma waaqayyo iji waaqayyo nam tokko argaa jira, jajjabeessaa jira, qabaa jira harki waaqayyo nam. Haalelooyya. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoos isiniif haa ifu. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoos isiniif haa ifu. Ilmi waaqayyo gidduu isiniif haa galu. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoos gidduu isiif haa galu. Waanjoo kam jala kan jirtan amma waanjoo sana jalaa ba'a. Maqaa Yesus Kiristoos gidiraa kana jalaa ba'a. Wanti isin wallaattaansoo qaba. Wanti isin qabu, wanti jireenya keessanii wallaansoo qabu. Amma yeroo kana kaasee maqaa Yesus Kiristoos haa cabu. Mana keerra haa cabu, jireenya keerra haa cabu. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoos kan cabe haa ta'u. Sirra haa cabu maqaa Yesuusin. 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 Lootaase kaba jekobarase kabaratos. Hallelujah. Hallelujah. Haqqabu maqaa Yesus Kiristoosin abdii kee kan nyaataa jiru, humna kee kan nyaataa jiru. Maqaa gooftaa Yesus Kiristoosin, maqaa gooftaa Yesus Kiristoosin laataa soko prootaa maklaasiyaa. Maqaa namaatu asirraa natti mul'ate. Waaqayyo yeroon asirraa sagalee waaqayyo isiniif hiraa ture. Asirraa maqaa namootaa kanatti na jala badee jira. Na barreessa. Amma waaqayyotu waan dubbataa jiru waan qabuuf. Hallelujah. Waan dubbataa jiru waan qabuuf ilmi waaqayyo. Hallelujah. Mataa soko prootaa ki ababa bashila roode balevara glaasiyaa. Metada kota beka varadi vara labora baba bashila roda ki ababa. Hallelujah. Namni asirra gannat jedhamtu gannat jedhamta asirra maqaan FVK gannat jedhee jira. Waaqayyotu waan gidduu sii galuun qaba. Gidduu galeetanii mana galeetan waan hojjedhuun qaba jedha Hafuurri Qulqulluun. Jirta ta'een baate ta'een beeku. Gannat jedhee jira maqaan kee yoo dhagaama ta'e dhageessisi sagalee kee. Yesus Kristos bara baraan gooftaadha. Laalaa doosoo koproo shakki abaraatoo kosiya. Hallelujah. Gannat jedha maqaan kee asirraa. Waaqayyotu ila galeen waan hojjedhuun qaba. Waan gidduu sii galuun qaba. Sammuu keetiif boqonnaan kenna. Mana keetiif boqonnaan kenna. Siin jedhaa jira Hafuurri Qulqulluun waan itti dhiphattu qabda. Waan si dhiphisutu jira. Dhiphina wayii keessa jirta. Waan sammuu kee dhiphisutu jira. Mana kee dhiphisutu jira. Hafuurri Qulqulluun mana kee hin galaa. Jireenya kee keessan galaa siin jedhaa jira Hafuurri Qulqulluun. Yaa hallelujah. Dhagaa jirti gannat abdiisaa. Nan galaa sammuu keetiif boqonnaan kenna. Waan sammuu keetti ulfaate kanaafanii hiika kenna jedha gooftaan. Daasoo koproo kabarasi kaba. Hiikan sii kenna. Ishii dhiphina kee isa sammuu keetti ulfaate dhiphina sammuu wanta sitti ta'e kana Hafuurri Qulqulluun nanii kasiin jedhaa jira. Laataa soko prootaan kaafaraadhaa dabaraadha. Nanii waan sii kun qaba. Hallelujah. Dukkana wayiitu tarsaa sirraa dukkana wayiituun tarsaa gaddansi oolchuun qaba. Sammuu keen gadda oolcha. Waanan oolchuun qaba. Gaafan wanta kan oolchu immoo galataafan si dhaaba siin jedha. Ati nama nana gannat abdiisaa. Hafuurri Qulqulluun akkasinaan jedhaa jira waan ta'eedha. Hallelujah. Naada dooda baklaasoo koprooti baklaasiyaa. Jaananoo labaaraatiyaa. Oola maqaa Yesuusiin manni keessanaa oolu. Abjuun keessanaa oolu. Nagaan keessanaa oolu. Hamaa harkaa oolaa. Diina harkaa oolaa. Maqaa Yesuus Kiristoosiin oolaa. Amma sammuun keessan bilisaa haa ba'u. Amma jiruuf jireenya keessan bilisaa haa ba'u. Nagaan guddaan sinirraa dhufu. Amma wanti sin dorsiyaa jiru sinirra kan cabe haa ta'u. Raakaasa kaboo labaarraa kataboo taamaana. Jaananoo dabakoo baraa beefafaa. Barreessaa maqaatu nu jalaa bade waan ta'eef waaqayyotu dubbataa jira waan ta'eedhaaf. Hallelujah. Hallelujah. Dana sekaboo koprooda kilaasiyaa bakka ababa. Ciisaa kaati nagaan ofirratti.
nagaa argaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Nagaa argaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Hidhaan kamiyyuu kan hiikame haa ta'u. Abjuun kamiyyuu kan deebi'e haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abjuun keessan kan deebi'e haa ta'u. Oh, hallelujah. Hallelujah. Beetti Dibaabaa kan jettu kun deebii Beetti Dibaabaa. Furtuu wayitu waa bana. Beetti Dibaabaa. Hallelujah. Furtuu wayitu bana. Waan ittiin daangeffamte tokko qabda. Garuu waan darbuu barbaaddu qabda. Waan kan kee ta'e tokkotu waatu cufee jira. Garuu furtuun dhimma kee banu. Furtuun dhimma kee banu karaa kee banu qulfiinsa argameera. Karaa wayitu cufamee jira kan kee. Hafuurri qulqulluun garuu nam bana jedha. Hallelujah. Beetti Dibaabaa. Nam bana. Nam bana. Nam bana. Yes, hallelujah. Yes, jajjaartu nam bana waan nam banuun qaba. Ilaa si jalaa bade malee an harkaan banne jedha hafuurri qulqulluun. Ilaa amma garuu nam bana waan nam banutu jira naan jedhaa jira hafuurri qulqulluun laphee korra ka'aa jira. Taasekaa. Hey! Shaana kosekaa maraati amara. Waan Waaqayyo banu eenyu tokko iyyuu cufuu hin danda'u obboloota ko. Hallelujah. Waan harki Waaqayyo banu eenyu tokko iyyuu cufuu hin danda'u. Ilmi Waaqayyo garuu karaa kee nan bana jedha. Nama nana likaseka botoko. Tala raka toko paraseka buroko malaratia. Sirra banamo. Karaan kan sinitti cufamee jiru sinirraa kan baname haa ta'u. Balballi eebbaa sinitti cufamee kan jiru sinirraa kan baname haa ta'u. Sirra baneera maqaa Yesuus Kiristoosiin sirra banamo. Ilmi qola sheka toko soko protan kabaratia barado. Eenyu tokko. Waaqayyo jennaan eenyu tokko se cufuu hin danda'an ta'e. Cheela kaase kabarada. Habbalamu sirraa. Hallelujah. Habbalamu sirraa maqaa Yesuusiin. Habbalamu sirraa maqaa Yesuusiin. Beetii akka lammaffaa deebee sitti hin cufamnetti. Akka lammaffaa deebite karaan dhaabbannetti. Ilmi Waaqayyo har'a yeroo kana kaase. Sirraan bana jedha Waaqayyo. Balbala biyyaatu sirraa banama. Balbala eebbatu sirraa banama. Balbala nagaatu sirraa banama. Hallelujah. Amma yeroo kana kaase hiikamsiisiteera. La. Hiikamsiiteera. Hin dhiphatta waan sammuu kee dhiphisutu jira. Amma yeroo kana kaase sirraa cireera ilmi Waaqayyo. Sammuun kee bilisa qabiilaali. Raasi mataaki. Hallelujah. Raasi mataaki. Jaakaasoo kooperaatiyaa. Dhiphina sammuu wanti si dhiphisu. Dinni si dhiphisu amma yeroo kana kaase magaarrajaan isaa sirraa cicciteera. Ilmi Waaqayyo sirraa kukkuteera. Nama nana lekkaasee kabaraadha. Raasi ofirra laali. Hallelujah. Wanti cinqati sitti gadhiisaa ture. Wanti sammuu keetti cinqati gadhiisaa ture. Citeera sirraa maqaa Yesuus Kiristoos. Bilisa ba'i maqaa Yesuus Kiristoos. Bilisa ba'a maqaa Yesuus Kiristoos. Sammuun keessan qabaa kam jalaayyuu kan baye haa ta'u. Qabaa kam jalaayyuu kan baye haa ta'u. Qabaa kam jalaayyuu kan baye haa ta'u. Qabaa diina jala kan baye haa ta'u. Qabaa dhukkuba jala kan baye haa ta'u. Maqaa Yesuusin kan baye haa ta'u. 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 Nagaan kee haa ba'u. Nagaan kee haa ba'u. Nagaan kee haa ba'u. Abjuun kee haa ba'u. Maqaa Yesuusin abjuun kee haa ba'u. Raataka soko brokana daka. Tana tako soko bro labara. Maal obboloota ko qodaa fi obboloonni keenya dhufanii haa hiikaman. Jaka soko pokoroto ko maratia. Sheer godhaa fi dhufanii haa hiikamanii. Haa fayyanii dhufanii. Laata ko soko barakiyaama. Caaltuu shifarraa. Wanta ati keessatti jirtu hundumtiyyuu yoo miidhama sitti fakkaateyyuu yoo dukkana fakkaateyyuu waa duwwaa sitti fakkaateyyuu yoo iddoo isaatti ilaaltee dhabdeyyuu Waaqayyo gooftaan gammachuu keessaan sii kenna. Hallelujah. Akka waan sii dhaabuun qaba. Waan itti boqotu, waan jireenyi kee itti boqotu, waan sammuun kee itti boqotu. Hallelujah. Hafuurri qulqulluun gara kee kanaan dhufa siin jedha. Kaasoo koproode abaaraatiya. Hallelujah. Ati baddu siin jedhaa jira nama nana. Waan guddaatu si dura jira.
ati eebba gurguddaatu si fuuldura jira. Waan baay'eetu dura kee jira. Garaa kee cabe nan fayyisa. Qalbii kee cabe nan fayyisa. Jireenya kee miidhame nan fayyisa. Haleluuyaa. Nan fayyisa siin jedhaa jira Hafuurri Waaqayyo. Nan fayyisa. Jiruun jireenyi kee hin fayya. Okkonomiin kee hin fayya. Golli kee hin fayya jedha Waaqayyo Gooftaan. Lee daaddaatu soko proodabaki amara la boraba. Jera Yesus jikana soko protaki ababa shila la kanana no malaria. Hallelujah. Galatana mana ketol gala jedha Waaqayyo Gooftaan. Hallelujah. Olan sikaba siin jedha Waaqayyo Gooftaan. Caaltu shifarra. Ol jetta amma gadi jetta. Hamma miidhamti hamma gadi jettatin ol sikaba siin jedha Waaqayyo. Hallelujah, 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 hallelujah. Abbanko jiraataadha jedha ofirratti dubbadha. Lakaa soko proota maraadha. Hin saba seetan, hin saba diin. Hallelujah. Inni fakkeessa bara baraadha. Utuu isa qabdu sittin dukkanaa karaan si harkaan badu. Hallelujah. Hin cabdu nyaatamtu na waalamtu. Hallelujah. Deda kazo koma lado koma nase kapota maki ababa shela. Eda makata soko brole avara livara lavarat. Hidaan keessa na hiikamu. Maqaa Yesuusin hidhaan keessa na hiikamu. Hidhaan keessa na hiikamu. Hidhaan keessa na hiikamu. Hidhaan keessa na hiikamu. Hafuurri qulqulluun nama baay'eedhaaf ibsaa jira. Dukkana wayii keessa namoota fuudheetu dukkana wayii keessa nama fuudhee nama baasaa jira. Hafuurri qulqulluun kellaa wayii kan fakkaatu namoota irraa banaa jira. Haleluuyaa. Ni Phexrosin dhaqee mana hidhaatii baase halkan walakkaatti dhaqee. Haleluuyaa. Hojii ergamoota 12 mana hidhaatti galchanii otoo isaan ajjeesuudhaaf jedhanii ilmi Waaqayyo gidduu gale. Halkan dhaqee gidduu gale. Lama isaan itti ilaala. Mootiin sun qalchisuudhaaf morma irraa kuchisuudhaaf otoo inni jedhu halkan gidduu dhaqee gidduu galeetu. Haleluuyaa. Kai Phexros kai ittiin jedheen. Hafuurri qulqulluun ammayyuu namoota gidduu isaaniif galuu qaba. Gidduu sii gala Waaqayyootu jaataa sookobaa. Gidduu sii gala Waaqayyootu jaataa sookobaa. Haleluuyaa. Ariifadhaa barreessaa. Jesus jaataa koosoko proota kababa sheelaa dooda bara. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Jaalatoo sokkiyama. Alamtsai hailu kan jettu kun alamtsai hailu. Alamtsai hailu. Hidhaa diinaa wayii jala jiru. Waatu sirra taa'ee jira. Waatu gadi si qabee jira. Akka shaashii wayii nama maratee jirutti wantu mataa keetti maramee jira. Waan gadi si qabutu jira. Waan si doorsisu tokkotu jira. Gaaffii guddaa waan sitti ta'ee jiru tokkotu jira. Karaa barbaadaa jirti. Garuu karaa ittiin baatu dhabdee jirti. Alamtsai hailu. Amma garuu dhufeetu wanta kana wanta ittiin qabamtee jirtu kana sirraa fuudhee gata. Waaqayyotu jalaan si baasa. Akeeka diinaa jalaan si baasa. Waan diinni ittiin si qabuu si balleessuudhaaf jedhe jalaan si baasa. Anatti dhufee jalaan si baasa siin jedha Hafuurri Waaqayyo. Baay'ee jalaa maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin. Haleluuyaa. Haleluuyaa. Video laata sokopoki ababa. Jala baay'ee maqaa Yesuus Kiristoosiin. Jalaan si baasa. Hamaatti sin kennu. Diinatti sin kennu. Jalaan si baasa siin jedha Waaqayyo. Amma Hafuurri qulqulluun sammuu kee bana. Haleluuyaa. Sii ba'a. Karaa keen qajeelcha siin jedha Waaqayyo. Waan deebisaa dhaggeeffatu jira garuu siin deebine. Waan dhaggeeffatu jira deebisaa dhaggeeffatu garuu siin deebine. Amma garuu sii deebi'a. Wanta ati deebisaa dhaggeeffatu kun sii deebi'a siin jedha Hafuurri Waaqayyo. Daanaa booraka. Ela nana boora baba sheka poto soto kompraati aba. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin ilala. Ammayyuu waan hamaa jala kan jirtan, waan joogam jala kan jirtan, maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin jala baa. Deebiidhaan Waaqayyo gara keessan haa dhufu. Maqaa Yesuus Kiristoosiin gara keessan haa dhufu.
Daalaa ta'u kosoo komraadiyaa. Cabeera waaqayyo jalaa si baaseera bul. Namana daataa soko paake ababa. Alamtsaay haayilu. Afurri qulqulluun jalaa si baaseera. Waan hamaa kana jalaa. Waan jireenya kee qabu jalaa. Waan boqonnaa si dhowwatu jalaa. Si baaseera maqaa Yesuus Kiristoosiin jalaa bayi. Bayi ammayyuu maqaa Yesuus Kiristoos namicha Naaziriitiin. Jalaa bayi maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ammayyuu jalaa baa maqaa Yesuusiin. Jalaa baa ammayyuu maqaa Yesuusiin. Jalaa baa ammayyuu maqaa Yesuusiin. Baa jalaa maqaa Yesuusiin. Baa jalaa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Naataa soko proota bekke abara loona bara bora bara. Yes, hallelujah. Hallelujah. Nata koto kodanti kosoko pro namake abara lora baba. Hallelujah. Farfana lota se kaputa ki ababa shuta kosoko pro namake ababa. Yes. Jana laura divana soko pa yabora baba 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 so. Hallelujah. La laborate abo soko pa jikabarato sa. Hallelujah. Jirataadhan. Jirataadhan. Hallelujah. Lota se kabuto kopayato soko pradiama baba. Ola bana soko balabaratia baba. Hidansin rajiru hachichitu maka Yesusin. Wanti basin iti dejiru kamundum tiyo. Kan kayato. Hallelujah. Maka shani warin asirat arga ture. Baay'een isaanii hin ba'an fakkaata mul'ataa hin jiru. Daddafa naa barreessa. Ariifadhaati naa barreessa. Namootan kadhachuuf hin malaatu jiru. Garuu maqaan isaanii asirra jiru. Waan afur qulqulluun laphee korra ka'a garuu natti hin mul'atu. Yoo kan inni mul'achuu danda'u. Yoo isheen daddafa barreessitanidha. Kan inni mul'achuu danda'u. Dela bada soko proteka baba baba shia. Kan inni mul'achuu danda'u laayifii kanarra yoo isin barreessitanidha. Ela mana seka butu koshuko prosika. Wanti jireenya keetti dhagaate. Waanumti karaa keerratti dhagaate. Waanumti si fuuldura dhaabbate maqaa Yesuus Kiristoosiin dura keetii kan ka'e haa ta'u. Faarfannaa tokko sin affeereen gara kadhannaatti darbina. Hin deebina gara kadhannaatti. Faarfannaa kana sin affeera. Ammanatti garuu waliif qooda hundumti keessan sin warra jirtan immoo barreessaa maqaan keessan akka argamuuf jechuudha. Sinaa eebbisu. Haleelooyaa. Raataas soko proodaa baay'ilaa baaraadhaa bahu. Hallelujah. Ano mangone fi akkasuma na jallate ofiifa ta'ee dukkana keessa na baafate gatii cubbuu koo fi fudhatee naaf jireenya laate. Ano mangone fi akkasuma na jallate ofiifa ta'ee dukkana keessa na baafate gatii cubbuu koo fi fudhatee naaf jireenya laate. Arara sana rajra, dibata sana rajra, sabab me ko mitwabra. Arara sana rajra, dibata sana rajra, sabab me ko mitwabra.
sola naata garsiiseera gaarummaa du'aa meeqarraana deebise salphina koo godheeraan feena kunorras dabaree naannessee buqqiseera hundee jallinaa du'aa meeqarraana deebise salphina koo godheeraan feena kunorras dabaree naannessee buqqiseera hundee jallinaa barbaachisaa godhachiifa godha makaabajuuf na waamee safuudha sajaajachuuf keessi koo ka'anii kan saati galanii barbaachisaa godhachiifa godha makaabajuuf na waamee safuudha sajaajachuuf keessi koo ka'anii kan saati galanii farfamennomo galanni kokansa bojuuda chaasee dukkana ibsee na gammachiiseera himamennomo farfamennomo galanni kokansa bojuuda chaasee dukkana ibsee na gammachiiseera qixxeen qabuu madaalli olaa jedhuu baraalli naaf ta'eera hunda keessa eenyuutin safa keessa qixxeen qabuu madaalli olaa jedhuu baraalli naaf ta'eera hunda keessa eenyuutin safa keessa qixxeen qabuu Chana rakan chokolase bawa karankan na barase mepise Waji chana rakan chokolase bawa karankan na barase mepise Yaddo malena farsa me sharibun tarasa ana na mana gode male anisaf malangode Yaddo malena farsa me sharibun tarasa satu na mana gode male anisaf malangode simma ko satojate satu na rawate malko tu satti tole kamma kansana dole simma ko satojate satu na rawate malko tu satti tole kamma kansana dole Jesus Hallelujah. Madaso koproshaki abaradosa. Hallelujah. Isa malgoniri. Hallelujah. Arara sahni mali wanto kunjuru. Garum masarran kana fi wanto kunjuru. Isatu nu gargaare bolota ko. Isatu lafanu kaase. Isatu dokibse. Madaso koproshaki abarati abababa. Atako soko pro namara labora ba classe kapapa shila radosa. Mela da soko pro ne mele varake ababa soko po nyamana nanosa. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Nela na soko pro da me kavavalato saki abarabora barabos. Hallelujah. Mata soko pa jokoto koso manana morati kanado da bilivara soko pa yaki abarada. Hallelujah. Nalara lobani manani vadi veke ababa nato soko lavarati habashia. Mata soko pro de veke manala varale varalea. Ilame jarana. Tizita boggale kanyitu. Tizita boggale. Miidhama keessa waan garaan kettin fayyin. Waan jireenyi ketti fayyuu dadhabe. Waan keessi ketti miidhamee jiru. Isa keessaa isa namni hin hubanne. Keessa keen fayyisaa. Jireenya kee isa keessaatu fayyaa. Naan jedha Hafuurri Qulqulluun. Tizitaa boggaale. Godaannisan sirraanfachiisuun qabu. Waan sirraanfachiisuun qabu. Waan irraanfachuu dadhabde tokko qabdu. Gooftaan garuu sin irraanfachiisa. Haleluuyaa.
keessa keetu uffee jedhe akka waaqayyoon eebbisuuf waaqayyotu si qaqqabata, si qaqqaba afurri qulqulluun. Eeyyee si qaqqaba. Haalelooyaa. Keessa keetu uffee jedha, keessa keetu uffee jedha. Waan keessa keetti miidhame, waan jireenya keetti miidhame. Haalelooyaa. Afurri qulqulluun garuu maal jedha beektu sagalee waaqayyo isa darbetti hin qabamina kun waan wanta haaraan godha jedha. Haalelooyaa. Taaddaluu Asaffaa. Taaddaluu Asaffaa kan jedhu kuni Taaddaluu Asaffaa. Waan miila fuula kee fuuldura deemutu jira. Miila fuula kee fuuldura deemutu jira. Afurri qulqulluun dura keen deema karaan sitti agarsiisa naan jedha afurri qulqulluun nama nana. Taaddaluu Asaffaa. Dura keen deema. Waan dura keetii kaafamuu malaa dura keetii hin kaasa. Karaan sitti agarsiisa. Karaa ati baatuun sitti agarsiisa jedha waaqayyotu. Shilan waaqayyo nutti dubbataa ture. Baay'ee nutti dubbataa ture. Reef maqaan keenyaaf mul'ata. Garuu karaan sitti agarsiisa. Si duran deema. Waanan itti bu'u, waanan si bal'isuun qaba. Amma garuu karaan sitti agarsiisa. Waanan ittiin si ga'uun qaba jedha afurri qulqulluun. Janta soko parati kabo soko balavaratia. Warri gooftaa qabdanis warri gooftaa hin qabnes Iyesuus Kiristoos jiraataan. Fayyisaan laataa soko biratiyaaba. Iyesuus malee jireenya hin jiru. Iyesuus malee namaaf hin dhufu. Iyesuus malee hin boqotan. Haalelooyaa. Taaddaluu. Taaddaluu. Karaan kaleessa si baasuu dide. Waan kaleessa itti milkaa'uu dadhabde sanatti waaqayyo gooftaan sin baasa sin milkeessa jedha waaqayyotu. Haalelooyaa. Eeyyee. Eeyyee. Laataa soko proota kidha baaraadii abaaraadoo. Ciqilee jalaan si baasa. Ciqilee ati jala jirtu jalaan si baasa. Hin baata jedhe waaqayyotu. Ciqilee jalaan si baasa. Garuu wanti natti tolu tokko si dura deemeen karaa sitti agarsiisa. Inni jedhu kun baay'ee natti tola. Karaan si harkaan badu. Waan gootu wallaaltu. Waan hojjettu wallaaltu. Waan dubbattu wallaaltu. Si harkaan badu jedhe waaqayyotu. Laataa soko mara. Hin badu si harkaa. Hin badu jedhe waaqayyotu. Hin badu. Hin badu. Hin badu. Hin badu. Hin badu si harkaa iyyuu hin badin. Karaan si harkaa hin badin. Obboloota koo karaan sin harkaa hin badin. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaan sin harkaa hin badin. Waan gootan hundumaatti karaan sin harkaa hin badin. Milkaa. Hojjedhaati milkaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin milkaa. Karaan keessa walaa qixxaatu. Waan gootan hundumatti maqaa Yesuus Kiristoos milkaa. Raataas kafa. Looti guutama. Waan qabameetu jira. Waan hidhameetu jira. Lootuu guutama kan jedhu kun. Garuu waaqayyotu waan sana naniik. Hin kuta waaqayyotu. Waan nama kana jala hidhameetu jirutu jira. Waan qabamee jiru tokkotu jira. Gooftaan kuteen baasa siin jedha. Hin cita. Wanti dhimma kee qabee jiru, dhimmi kee qabamee jiru kun maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin citee baa. Raataataadhaadha. Citee baa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Citee baa maqaa Yesuus Kiristoosiin. Citee baa. Raataasee kaabajii kaasoo koborooto komaalaa raataasoo. Matasoo kobroo leevara diabooraadha. Mata soko baje kama nanana. Jelana no da boroto ko soko protoko mamana sekava. Ela la bora bala boda ne kamono no moroto ko bada sekavos. Jana da ammayabo. Harkadina diabo. Lava kabame. Lava jiru. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin kan baya hato. Raja ka soko protana sika. Janana no da broda varase kabora diaba. Arga keessanas qaba gara iskiriinii kanatti maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin mallattaa'u. Maqaa Yesuus Kiristoosiin mallattaa'u.
waan isin hojjettan hundumtuu haa milkaa'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isiniif haa milkaa'u. Haa milkaa'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Haa milkaa'u maqaa Yesuus Kiristoosiin. Ola dasse kabos. Nila bodaki ababashi kabos. Lo danana borade varase kabos. Hallelujah. Maqaan keessan natti mul'ataa hin jiru. Maqaa wayiitu na jalaa badee babarreessaa dafa lakkoofsa yoo haa ta'u akkanatti mul'atuuf asumarraa maqaa jirudha waan ta'eedhaaf wanti nu ilaallee kadhachaa jirru waan Waaqayyo laphee korra kaayee kadhachaa waan hin jiruuf maqaan keessan mul'atuu qaba. Loota seka borada jakana lala da borada seko. Ebola otaman vedo to ta seko pa mashila vada do. Melara labora baba sek. Malo soko proda manada da bada borada bo. Jirataadhan. Eda mana namo da baba basso. Le labora seka baba balado da maglasia baba. Eda no soko bayatos. Leensa GM kan jedhu kun leensa GM eenyu keessatti garuun beeku leensa GM kan jedhu kun la isa jabeessee si qabe harka isa jabeessee si qabe harka Waaqayyo jabeessee si fuudhasi waan jabeessee si qabe tokkotu jira garuu harki Waaqayyo immoo qabee harkaa si fuudha waan dhagaa si duraan dhaabbatee si duraa ka'uu didee waan si dura dhaabbatee si rakkisu tokkon arga garuu dhagaa yeroo dheeraadhaaf dura dhaabbate akkati darbitee milkoofne akkati si caalutti hin darbineef waan dura kee dhaabbate kana hafuurri qulqulluun dura keetiin kaasasiin jedhaa jira nama nan leensaa GMM kan jedhu kun leensaa dhagaa jirta yoo ta'e jabeessee waan si qabeetu gad si dhiisa amma yeroo kan lola qabdaati waan si lolutu jira waan baay'ee si lolutu jira yeroodha yeroo waan tokko darbitu waan tokko si dhufu yeroo waan tokko darbitu waan tokkotu darbitu yeroo waan tokko darbitu tokkotu dhufu tokko gaafa darbitu tokkotu dhufu waan akka kanatti si jeequ tokko jira waan akka kanatti wallaansuu siin qabu tokko jira waan akka kanatti siin mormu tokkotu jira hafuurri qulqulluun hafuurri abbaan koo garuu amma yeroo kana kaasee waan sana sii loluu duwwaa immoo miti sii loluu duwwaa immoo miti nama nana sii loluu duwwaa miti waan iddoo sana si turse waan si dura dhaabbatee si dabarsuu dide waan jireenya kee dura dhaabbatee si dabarsuu dide yeroo baay'ee ofii keetti iyyuu gaaffiidha maaltu na qabe anaan immoo waan na qabeetu jira jetta dhuguma waan si qabeetu jira garuu amma yeroo kanaa kaasee hafuurri qulqulluun jireenya keetiif hin akka kennaa siniika inda'uun lafa amma jirtu sin baata Waaqayyotu sin baasa siin jedha sin baasa jedha hafuurri qulqulluun amma yeroo kana hiikamsatu sirraa lola bitaan mirgaan sitti dhufe kana hafuurri qulqulluun bitaan mirgaan waan sitti dhufe si rakkisu kana waan jireenya kee rakkisu kana waan boqonnaa si dhowwu kana siin lola siin jedha siin lola bitaan mirgaan waan si lolu kana waan jireenya kee lolu kana waan boqonnaa si dhowwu kana siin lola garuu harkaan si baasa gidduudhaa baata hin baata siin jedha Waaqayyootu hin baata siif yeroon kun yeroo ba'uuti
jabaatee inni si fuuldura dhaabbate garuu si duraa galagala har'aa kaasee yoo sitti tole nama nana yoo sitti tole naa bilbili wanti yeroo dheeraadhaaf dura kee dhaabbate garuu dura keetii ka'a milkaa'inan dhabdu achuman dhaabbattu achuman deddeebitu siin jedhaa jira Hafuurri Qulqulluun mataa soko proonama kilaasiyaa haleluuyaa achuma ilaa achuman deddeebitu lama sanan deddeebitu waaqayyotu sin baasa jedha leensaa GM kan jedhu kan amma yeroon kun siif akka jedhu Macaafni Qulqulluun yoo waaqayyo jedhees isa caalutti darbuuf jirra jedha yoo waaqayyo jedhe isa caalutti darbuudhaaf jirra jedha dhuguman siin jedha waaqayyotu isa caalutti si dabarsa siin taakkoon kun ka'eera dura keeti miilla kee irratti raajii raaji yaa miilla koo jedhin amma kanaan booddee gale san dhaabbattu achuma geesseen dhaabbattu hin dhaabbattu jedhiiniti raajiitti raaji nama nan haleluuyaa raajiitti raaji waaqayyotu ekonomii keessa nan baasa sis nan hiikaa hin hiikamtaa bitaan mirga keetii sisilolu immoo kan si dhibu fayyinni guddaan tokko illee jireenya keetiif hin ta'a hin fayyita waaqayyotu nagaa guddaa sii kenna waaqayyotu sii lola ilaa waaqayyotu sii lola waan itti gadditee itti boossee dadhabdeetti waaqayyotu hiikaman sii kenna jedha inni hiikamta jireenya keetu hiikama haleluuyaa sammuu keetu nagaa ta'a jireenya keetu nagaa ta'a wanti namaaf godhamu kamiyyuu amma kanaan booddeetti yeroo gabaabaa keessatti waaqayyo ariifatee hojii sii hojjeta siif yeroo gabaabaa keessatti waaqayyotu hojii siif hojjeta jijjiirama argitee hin beekne ofirratti hojjeta maaliif jennaan waanuma gidduudhaa bahuu dadhabde gidduudhaan si baasa waanuma lola si harkatti geeddare gidduudhaan si baasa hin baata mana keetu ba'a jireenya keetu ba'a hin baata siin jedha waaqayyo gooftaan galateeffadhu nama nan haleluuyaa maqaa Yesuus Kiristoosiin cabeera lapheen kee miidhame lapheen kee cabe hundumtuu hin fayya jedhe waaqayyo boontuu maammoo kan jedhu kun asirra boontuu maammoo maqaan jedhu kun leetaa laabaraa sekabaraa tochoo koprooneme ke abaraa doodabaraa sekaba haleluuyaa boontuu maammoo kan jedhu kun mataa soko proodiyaa nama muraasatu jira ol gaa sagalee waaqayyo waliif qoodaa nama baay'ee xinnootu jira yoo kaataniin qooddameefiti dhufanii sagalee waaqayyo kana yoo fayyan rakkoon qabu walumaan lallabna waan ta'eef dabarsaa fi dhufanii haa dhaggeeffatan nama muraasatu jira laafii kanarra nama xinnoodha hingaa sagalee waaqayyo dhagee fayya namni sagalee waaqayyootiin jajjabaata waan ta'eedhaafiti isa kanaan lallabnu lallabaa raataasoo koproodafa kilaasiyaa boontuu maammoo kan jedhu kuni waanuma keessa naannoftutu jira inuma naannofta waan keessa naannoftu inuma naannofta achuma jirtu achuma naannofta waanuma tokko keessa achuma naannofta hinfagaan achuma jirtu akka giingoo waanuma wayi keessa naannofta amma yeroo kan akka jedhe Macaafni Qulqulluun maal jedhe beektu isin Israa'elotaan amma yeroon kun jedheen kanaan booddeen naannoftan gaara kanatti naannoftan yeroo dheeraa waggaa baay'ee waan naannoftaniif amma garuu jedhe hin naannoftan karaan argameera jedhe Hafuurri Qulqulluun waan keessa naannoftu keessaan si baasa waa baay'eetu si eeggata karoora bal'aa qabda yaada bal'aa qabda garuu karoorri kee humni kee baay'ee gargar fagoodha kan si dhibu duwwaa waanuma duwwaa tokko irra dhaabbatteetu karoorsita duwwaanuma irra dhaabbattee karoorsita isa ati ilaalte isati yaadde olitti garuu waaqayyootu ittiin si ga'a waan ati keessa naannoftu keessaa sin baasa karaan si argisiisa karaa ati itti milkooftuun si argisiisa daandii ati itti milkooftuun si argisiisa karaa yaaddaa karaa milkaa'inaa yaaddaa wantumaam karaa milkaa'inaa yaadda garuu baay'ee sakkati yaaddu sana si hin ta'u amma garuu
karaan argameera nan dhuftu karaan sii kenna karaa atitti milkooftuun sii kenna akkaataa karaa keetu ana harka jira karaa milkaa'ina keetu ana harka jira karaa milkaa'ina keetu ana harka waan jiruuf karaan si argisiisa daandii ati irra milkooftuun si argisiisa siin jedhaa jira Hafuurri Waaqayyoo eeyyee akkaataa milkaa'inaa daandii milkaa'inaa si argisiisa jedha Waaqayyootu. Waaw baay'ee namatti tola. Achiin deemta waan amma keessa naannoftaa jirtu keessaatii hin deemta. Waaqayyootu kallattiin si argisiisa. Kallattii eebba keen si argisiisa. Gaaf tokko Phexros faa gara Phexros Yohaannis faa dhageetu Waaqayyo laga. Isa san halkan guutuutti dadhabanii waan tokko hin qabneti amma siin darbadhaannaan maal lamaan yoo dadhabne as yoo darbachaa turre waan tokko iyyuu hin jiru jedhan asirra darbadhaa jedheen Waaqayyootu karaa itti agarsiise. Ka odduma darbatanii dhaban sanaati qurxummii 153 qabataniidha. Danuu barbaadanii dhaban argatan kan si dhibu kallattii si argisiisa. Danuu qabatta. Danuu milkoofta. Waaqayyotu si milkeessa. Hamma naannofta. Hamma barbaadde. Hamma karaa barbaaddeti Waaqayyotu wayittan si ba'a. Waan si jalqabsiisa. Karaan si jalqabsiisuun qaba. Daandiin si jalqabsiisuun qaba jedha. Bontuu waammoo Hafuurri Qulqulluun. Haalelooyyaa. Haalelooyyaa. Ammayyuu kallattiin sin harkaa kan bade karaan sin harkaa badee kan jiru. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin kallattiin sin harkaa kan badee jiru. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amma milkaa'a. Lootaasee kabaabaa. Amma maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin milkaa'a. Amma maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaan isiniif abbanamu. Karaan isiniif abbanamu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin karaa jireenya keessanii argaa. Karaa tajaajiltanii milkooftan. Karaa daldaltanii milkooftan. Karaa itti Waaqayyo isin eebbisu wajjin wal argaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin wal argaa. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreeti wal argaa. Mataa soko piroote amalgaa. Wal argaa. Dukkanni keessa naayiif. Nama muraasatti sirra waan jiruuf. Sheer godhaa fi dhufanii harmatanii amanatti faarfannaan sin affeera. Garuu sheer godhaa fi nama muraasa jira sirra. Isaanis dhufanii gargaaramanii. Sanaanin badu kanaan karoora keerra waadaan dulloomne qabnaa gubbaa samiirra akka hin taane taateen atti dadhabde barcuma koo qajeelchuuf jirmicha laadde galaanni sin dangu haalota mijeessa lakkaawwattee qabda baroota hundasaa Mika'eel faajjii kolkaasa Ergatiin afijarte masaraa sifaarsuudha malee manni ga'eenko harki kee tofo gaddaa dhangalaase maqaan kee eebbadanuu na badhaase. Urgoofadheeni haala rakkisaa gadi jedheeni Yesuusin faarsaa. Cillaanfadheeni fidee galataa yommuun si waamu abdiin kollataa. Jaalalakeen qabaa jaalalakee jaalalakeen qabaa jaalalakee jaalalakeen qabaa jaalalakee jaalalakeen qabaa jaalalakee. Naaf gatii na baasee lola koonni lolee
malfanna fintane njiraadhe malee kana gubuuf kaatu akka bidda safa sumaatu gabu godhe galanni keenafa kaste talafa angaruu faajii koo qabate galatarra hafa samate sagalee wedduutti leellisaa jajuun kosi 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 Fadeni halala kisa gadi jadeni Yesus farsa Chalam fadeni fide galata Yumun suamo abdin kollata Jalalaken kaba jalalaken Jalalaken kaba jalalaken Jalalaken kaba jalalaken Jalalaken kaba jalalaken Ifaken mullatte jirenya nablatte abdi kodi game debiste ijarte garumma kehimu kesi konjalasu Weddu farfannanko garaki hachibsu galatake yersu angaru fajiko kabate galatarra hafa samate sagale weddu tillelisa jajun kosi 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 Hallelujah jajun keenya isa misi'a rabbuma kan jedhu kan misi'a rabbuma kan jedhu kuni waan si ari'atutu jira waan lubbuu kee ari'atutu jira waan si balleessuu barbaadutu jira garuu du'a si ari'atu tokko jira magaarrajaa du'aatu sirraa tarsaa waaqayyo gooftaan sin kennu du'atti sin kennu siin jedha waan yeroo keetti argitutu jira du'a si ari'atu tokkotu jira waan si ari'atu otoo waaqayyo si kenne waan si ajjeesuu barbaadu jira waaqayyo garuu sin kennu du'atti sin kennu du'atti sin kennu du'atti sin kennu siin jedha waaqayyotu haleluuya hin argita du'atti sin kennu hin kennu du'atti siin jedha waaqayyotu laataasya Yesus wanti dura kee dhaabbate maqaa Yesus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u abjuun kee amma yeroo kanaa ka'ee haa deebi'u maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin haa deebi'u maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin kan deebi'e haa ta'u kan deebi'e haa ta'u sin kennu jedha waaqayyotu waan dura kee dhaabbate kan afurri qulqulluun dura keetii hin kaasa wanti hin darbitu siin jedhe maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin dura keetii hin ka'a maqaa gooftaa Yesus Kiristoosiin dura keetii hin ka'a haleluuya sagalee isaatiif waaqayyo ulfina haa fudhatu waaqayyo gidduu siif galaa kan jedhu mata duree Luqaas 7 irra isa jiru sagalee waaqayyo waliin qoddanneerra warri amma dhuftaan gara booddeetti deebitanii booddee dhaggeeffachuu dandeessu isiniin jedha waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu sagantaan keenya kana fakkaata yeroo baay'ee isaa asirraan dhufee namoonni baay'een isiniif kadhatamee kan fayyitan kan gargaaramtan hedduu keessantu jiru kan waaqayyoon galateeffattan baay'ee keessantu jiru asirraan waaqayyo isin qaqqabee waaqayyo kan isinitti dubbate kan isin jajjabees kan isin fayyise hedduu keessantu jirtu isin haa eebbisu peejii kana
hundumti keessan nama bira akka goof invite like follow gootanii hordofuu dandeessu. Yeroo hundumaa sagaleen asirratti lallaba yeroo kadhannaa hedduutu jira asirraa waan ta'eef obboloota keessaniifis akka isaan hordofaniif beeksisaa share gochuufiin beeksisuu hin dagatinaan isiniin jedha. Baay'een sin jaalladha. Hundumti keessan Waaqayyo sinaa eebbisuun isiniin jedha. Gaafa kamisaa akka sa'aatii Itoophiyaatti jechuudha. Kamisa yeroo hundumaa sagantaa dhaabbata. Karaa zuumii qabna. Zuumii nuyi qabnu beektu baay'een keessanii sa'aatii 3 eegalaa gaafa kamisa isa dhufu garuu sa'aatii 2 eegalla dheetan yaadaa jira. Sa'aatii 2 walakkaarraa jechuudha dhiifama. Sa'aatii 2 ofii lakkaarraa yeroo itti namoonni hiikaman yeroo itti namoonni fayyan dhugabaati gurguddaa asirraa yoo bantanii viidiyoo asirraa laayivii karaa zuumii darbu dhaggeeffattanii yeroo inni itti nama hedduu hiikaa jiru hin argitu jechuudha. Kanaaf akkasiin hordoftaniif ID paaswordii asumarraan karaa peejii kanaa waan gadhiifamuuf asirraan sa'aatii isaa hin argattu. Liinkiis asirraa hin argattu. Sa'aatii 3 gaafa eegalu galtanii nu wajjin waaqeffachuu nu wajjin sagalee Waaqayyoo dhaggeeffachuu hin dandeessu isiniin jedha. Baay'een sin jaalladha. Sagantaa bareedaa qabna. Waaqayyo baraaf jireenya keessan haa eebbisu. Eebbifama. Yeroo gaarii qabaadha. Baraaf jireenya keessan Waaqayyo eebbisu. Baay'een sin jaalladha. Ulfaadhaan siniin jedha. Yeroo gaarii qabaadha. Warri sin biraa guyyaa ta'e guyyaa gaarii, warri sin biraa galgala ta'e immoo galgala gaarii isiniif haa ta'u. Sinaa eebbisu. Eebbifama.